Hordoftoota Gizuutoo mee waanuma tokkoon isinitti agarsiifachuuf deemaa jira. Furmaatuma isaa naaf barbaada. Dhimma cimaa jechuudha. Ani furmaata dhabeen jira. Mee isin immoo kanarratti mee maanaan jettu ol ba'ee gadi bu'uu shamarran biyya Arabaa maaliif hin furdattu? Yeroo hundumaa ruuzii nyaattee nuun jettu. Maaltu akka ishee qal'isu koottaa isinittan hima. Maaltu akka shamarran keessaa qal'ina fixu furdina isaanii akka isaan qal'atanii kan keessaa xuuxu koottan isinii hima. Na wajjimaan turaame akka kootitti jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi hagam dadhabus, hagam nyaa'us, hagam quufus kanumarra adeemaa ooluu takka gadi bu'ee takka ol ba'uu caalaa wanti biyya lafaa kanarra na yaaddessu hin jiru. Maaliif hin furdattanii? Hinuma nyaantuu numa ugduu nuun jettu. Eessaan furdanname kanarra siisa galtama gadi buune ol buuna. Kanarra otoo fiigaa ooluu mee akkamitti furdanna? Areecha akka kootitti galgala hojii xumuree yeroon ol ba'uudhaaf jedhu kanuma yaaddaa jechuudha. Xinnuma biraatiin as kanan jiru kunoo gamaan isinitti fakkaatame nuu hubattu abdii qaba.